Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Karaa interneetaaf raadiyoodhaan kanneen nu caqasaa jirtan hordoftoonni keenya kabajamoo fi jaallatamoon akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u. Sagantaa keenyarraa keessatti qophii tokko qofa qabna. Sunis waggaa 34ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo karaa koree sagalee bilisummaa Oromoo idil addunyaan waxabajji 18 bara 2022 toora zuumiitiin kabajame irratti gabaasa qabnu ta'a. Jalqabaa haga dhumaattiin waliin turaa isiniin jecha amma gama oduutti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerra oduu irraa kan isin dhageessu an Waaqonoleeti. Ajjechaan lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa ona Gimbii ganda toleetti tibba kana raawwatame ilaalchisee jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalaa Oromoo qaama walabaan qoratamuu qaba jedhanis mootummaan bilxiginnaa akka fedhii hin qabne maddeen gabaasan. Ajjechaa toleetti uummata irratti ta'e balaaleffachuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalaa Oromoo ibsaa waxabajjii 22 fi 23 2022 baaseen ajjechaan suukaneessaan uummata nagaa irratti ta'e qaama walabaan qoratamuu qaba. Mootummaan naannoo fi federaalaas nageenyummaa uummataa eeguuf gaafatamummaa qabu. Qaama badii balleesse qorachuun seeratti dhiyeessuu qabuu fi uummannis ajjechaa suukaneessaa dhiiga qulqullootaa dhangalaafamu balaaleffachuu qabu jechuun ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan bilxiginnaa gama isaatiin ibsa jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kanneenii fi gaaffii hawaasa bal'aa kan ta'e qaama walabaan qoratamee dhugaan jiru ifa haa ba'u jedhu cinatti dhiisuun akka isaaf ta'utti namoota isaanii komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi birkiilee ofii ijaarataniin akka qoratamu gochuuf keessa keessaan sochiin jiraachuu kanneen keessa beekan waabeeffachuun maddeen oduu gabaasaa jiran. Naannawa kanatti maaltu raawwatamaa akka jiru ifatti adda baasuu kan danda'u qaama walabaa qofa kan jedhe addi bilisummaa Oromoo ibsa tibbana baaseen ajjechaawwan suukaneessaa tolee fi bifa fakkaataadhaan bakkoota biroottis raawwataman garee walabaa fi fudhatama qabuun akka qoratamaniif qaamoleen qooda fudhattootaa hundi gahee isaanii akka bahatan waamicha dhiyeesse. Kanaan duras mootummaan bilxiginnaa ajjechaa lammiilee irratti ta'uuf yeroo garagaraatti yaamicha jaarmiyaaleen siyaasaa godhaa turan faallessuun qorannoo sobaa akka isaaf ta'utti karaa namoota isaa komishinii mirgooma namoomaa Itoophiyaa keessaa qabuun dhiyeessaa turuun ni yaadatama. Hawaasni Oromoo Kanaadaa lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa ona Gimbii ganda toleetti ajjechaa suukaneessaa uummata nagaa irratti ta'e ibsa baasuun balaaleffate. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ibsa baaseen ajjechaa naannawa Gimbii ganda toleetti raawwatame balaaleffachuun mootummaan Itoophiyaa amma dura ofumaa ajjechaa raawwatame qaama biraatti qabataa akka ture ibseera. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufee gochaa shororkeessummaa uummata nagaa irratti raawwataa turuu eere. Kanaanis humnoonni mootummaa Oromiyaa keessatti namoota nagaa hedduu fixuu isaanii ibseera. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa humnoota Eritiriyaa kan mootummaa naannoo Amaaraa fi humnoota iddilee hin taane kan naannoo Amaaraa tumsa waammachuun naannolee Oromiyaa, Tigraay, Beenshaangul Gumuzii fi Gambeellaa irratti waraana kallattii fi alkallattii adeemsisaa turus ibsicha keessatti addeesseera. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ibsa isaa keessatti murni biltsiginnaa ajjechaa toletti raawwatameef waraana bilisummaa Oromootti quba qabus ragaaleen bahaa jiran ajjechaa kan humnootiin mootummaa raawwachuu isaanii ragaaleen mul'isan
kenne jira jedhe. Haqni naannoo sana jiru akka hin baaneef miidiyaaleen naannawa sana akka hin dhaqne dhorkee jira jedhe. Kanaan faallaa mootummaan odeeffannoo dogoggoraa karaa miidiyaa isaa tamsaasaa jiraachuu fi miidiyaalee idil addunyaa muraasas odeeffannoo kana itti kennee yaada dogoggoraa tamsaasisiisaa jiraachuu ajjechaawwan jumlaa kutaalee biyyattii garagaraatti humnoota mootummaan raawwataman xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa jalaa dhoksuuf ta'e jedhamee kan raawwatame ta'uu ibsi tokkummaa hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa ta'e jedhee lammiilee nagaa ofumaa fixee qaama biraatti qabata jedhee addi bilisummaa Oromoo Koongirensiin Federaalaa Oromoo Amnesty International fi Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii qorannoo walabaa akka taasifamu kan gaafatan ta'us eereera. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa dhiittaan mirga namoomaa kanneen akka murtii malee namoota nagaa ajjeesuu, bakka buutee dhabamsiisuu, hiraarsuu, gudeeduu, jumlaan hidhuu, qeerraa buqqisuu, qe'ee uummataa gubuu fi qabeenya uummataa saamuu humnoota mootummaa fi warra isaan tumsaniin raawwatamu akkaan akka isa yaaddesse beeksiseera. Mootummaan bilisiginnaa namoota nagaa golee Oromiyaa iddoo garagaraatti ajjeesuu itti fufe. Mootummaan bilisiginnaa namoota nagaa golee Oromiyaa iddoo garagaraatti ajjeesaa jiraachuu ragaaleen adda addaa ifa gochaa jiru. Waxabajjii 24/2022 godina Kibba Lixa Shaggar Ona Gooroo magaalaa Guruuraa keessatti barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Mustafa Hamzaa jedhamu daandii gubbatti ajjeesuun gabaafame. Hamzaa Mustafa nama naamusa qabuu fi barnoota isaan cimaa ta'uu maatii fi hiriyyoo isaa ni dubbatu. Oduu ajjechaa biraatiin waxabajjii 25/2022 lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Ona Waayyuu Tuqaa bakka gaara Gullisoo Laga Odaa jedhamutti waraanni mootummaa bilisiginnaa dargaggoota 3 ajjeesuu maddeen gabaasaniiru. Reeffi bubbulee waan jiruuf eenyummaa namoota du'anii adda baafachuun rakkisaa ta'ullee uummanni dubbachuun ibsameera. Namoonni firaa fi hiriyoota mana hidhaatti qaban hordoffii akka godhanii adda baafatanillee dhaamsi darbeera jedhu maddeen oduu. Oduu xumuraatiin hidhattoonni Suudaan Kibbaa naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa seenuun lafa warqeen baafamu to'achuun gabaafame. Hidhattoonni Suudaan Kibbaa Kibba Lixa Itoophiyaa lafa daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 170 cabsanii seenuun lafa warqeen baafamu saayitii Surmaan jedhamu guutummaan qabachuu gaazexaan Riippoortar beeksise. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa obbo Andinnat Ashannaa fi dhimma kana Riippoortariif ibsuun dhugaa ta'uu mirkaneessan. Hidhattoonni kunneen kanaan dura daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 150 cabsanii seenuun weerara lafaa geggeessaa akka turan obbo Andinnat ibsuun yeroo ammaa immoo dabalataan daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 20 dabalataan seenuun bakka Maanchaa Jee jedhamutti kaampii waraanaa hundeessuun lafa warqii saayit Surmaan guutumatti erga qabatanii baatii tokko ta'uu addeessan. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa bara 2008 akka lakkoofsa Habashaatti gaarii turus dhiyeenya as walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa gaarii akka hin taane qondaalli mootummaa kun ibsaniiru. Dabalataan dhiyeenya Suudaan Kibbaa keessatti jeequmsa uumameen rakkoo walitti bu'insaa kun hir'atus erga yeroo dhiyootii garuu hidhattoonni kunniin daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 150 duraanii irratti dabalataan kiiloomeetira 20 seenuun ona Suurii qabachuun hanga maqaa onichaa gara Kaabish jedhamutti jijjiiruu akka ga'an hubachiisan. Hidhattoonni Suudaan Kibbaa darbee hanga miizaan tafaritti seenaa jiraachuu qondaalli mootummaa PP kun ifa godhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee kennaafan faana bu'a. Hordoftoota keenya kadhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufa. Waxabajji 15 guyyaan hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaan akka addunyaatti karaa koree sagalee bilisummaa Oromoo idil addunyaan waxabajji 18 bara 2022 kabajamuun ni yaadatama.
Sirna kabajaa kanaas karaa toora zuumiitiin kan geggeeffame yoo ta'u, hayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa, hooggana Gadaa Dabree keessaa Jaal Abbaa Caalaa Lataa dabalatee qondaalota hoogganotaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo addunyaa kana irraa bakka garaagaraa jiran qoodarraa fudhataniiru. Sirni kabajaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kabaname yoo ta'u, faaruu alaabaa Oromoo faarfatamuun yaadannoon sammuu gootota wareegamtoota Oromoof taasifameera. Guyyaa kana hoogganoota dhaabaa, qondaalotaa fi miseensota akkasumas deeggartoota adda bilisummaa Oromoo sirna kabajaa kanaaf argaman wal duraa duubaan sagalee bilisummaa Oromoo kan ilaalu haasaa godhaniiru. Sagaleen bilisummaa Oromoo eessaa ka'e eessa ga'e, qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti bu'aa inni buuse, didhaalee yookaan rakkinoota isa mudatan, waan keessa darbee as ga'ee fi haala irra jiru irratti hayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dabalatee haasaa godhameera. Haasaa Jaal Daawud Ibsaa taasisan sagantaa keenya dabre keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanneen guyyaa irraa kana seenaa fi adeemsa sagalee bilisummaa irraa dubbatan keessaa tokko hooggana Gadaa Dabree ta'an Jaal Abbaa Caalaa Lataati. Amma garuma sanatti isin ceesisnaa nu faana tura. Sagal 87 gara dhumaasaa Diseembar keessa akkasitti walgahiin gama dirree dhihaatti akka godhamu saganteeffamee jechuudha. Sagantaa nuyi baafatee galma itti walitti qabamnu tolfannetti duulli dargii guddaan nutti baname. Walgahiin karoorri walgahii jila qabsaa'otaa godhachuu akka achi butamu ta'ee ji'a Guraandhalaa keessa ta'ee jechuudha. Sirna jaarmiyaa sana bifatti gochiisuu, heera isaa haaromsanii bifa isaa qabsiisuun injifannoo karaa jaarmiyaatiin argame sun itti fufee irratti hojjetamuudhaan keessattuu hojii dippiloomaasii warra Sudaanotaa irratti hojjetame keessatti dursuudhaan jaal keenya jaal Dr. Fidoon bakka guddaadhatu qaba, akkuma silatu qabe. Waan sana keessa waan hin beekuuf hin kaasa. Kana booddee sagalee kana dabarsuudhaa fi daandii qilleensa nuu kennan jedhanii warri Sudaanotaa. Eega kennaniiti booddee gaatii amma kan itti aanu muuxannoo sagalee reediyoo dabarsuu hin qabnu jechuudha. Maatu ta'uuf deemaa jechuudha kan ta'an. Kan duraa maqaa isaa moggaasu ni yaadadha. Teenyee yeroo sanatti maalitti moggaasuu wayya kan jedhu kaka'aa ture. Reediyoo adda bilisummaa Oromoo jedhamu, reediyoo uummata Oromoo jedhamu, waan adda addaa ka'eenno akkasii miti. Kan inni ta'uu qabu sagaleedha. Sagalee bilisummaati. Reediyoo amma nuyi reediyoo jennee reediyoo duubaatti gadi wanni godhuu hin qabnu. Kanaaf kuni sagalee bilisummaa Oromooti kan jedhu murteeffame jechuudha. Wal falamnee waa yaada adda addaa kaafneeti jechuuf hin kaase kana. Amma sagalicha maqaan isaa tolfame akkamitti dabarsina? Beeksisa isa jalqabaa kun sagalee bilisummaa Oromooti kan jedhu. Eenyu haa beeksisu kan jedhu. Duraan namni leenjifnee itti qopheessine waan hin jirreef maaltu ta'uu qaba? Miseensota yeroo sana kaartuum jiran keessaatii nama lama wal dorgomsiifame. Sagaleen lamaan isaaniiyyuu gaarii ture. Inni tokko wareegame, lamaan wareegamaniiru. Maamman Saanii fi Jibriil. Isaan kana lamaan wal dorgomsiisan. Wal dorgomsiisanii lamaanuu sagaleen gaarii ta'e. Kana booddee gaafa ixaan bahu, ixaa buusuu dirqii ta'e gaafa keessa isa yeroo sanatti Jibriiliif bahee jechuudha. Sagaleen jalqaba suni kun sagalee bilisummaa Oromooti kan jedhu beeksisu sun Juun
88. Ila hamma sana gahuun qabsoo yeroo sanatti dhugaa warra yeroo sana achi waan sana keessa turre jijjiirama guddaa akka nuuf tilmaamneerra jechuudha. Maaliif amma isa dur waraqaan barreessinee facaafnee maal goonee namatti himuudhaaf rakkannu amma sagalee qilleensa keessa deemaa qilleensa immoo eenyullee ittisuu hin danda'u. Daangaa kamiin cabsee deema qilleensi reediyoon. Dargiinis wanni ukkaamsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaafa 1988 baatii waxabajjii gaafa 15 sagaleen bilisummaa Oromoo darbuu jalqabee gaafa sirraatiiti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame jechuudha. Amma sagalee kana gaatii addaandii argan eenyutu moo irratti hojjeta? Eenyutu irratti hojjeta? Istuudiyoo hin qabnu mataa keenyatti reefuudha. Amma inni kunis immoo qabsoo gara biraa ta'e jechuudha. Nama waa barreessu hin qabnu wanta achirratti dubbatamu barreeffamee dubbifamuudhatu qaba. Kanaaf miseensota jiran keessaati hatattamaan daddaffiidhaan dirree irraati kaartumitti dabarsuutti dirqee ture jechuudha. Akka kanatti hojii kana akka hojjetuu fi Jaaltoleeraa Adabaa dirree irraati kaartumitti ergame jechuudha. Amma barreeffama kophaasaa barreessee sana dubbisaa wanni gochuun istuudiyoo mataa keenyaan qabnu sineen jedheera. Kan nu godhamaa ture yeroo sanatti barreeffamee telegiraamiidhaan reediyoo kominikeeshiniidhaan kaartumitti ergamee fi Toleeraa gargaara. Toleeraa immoo dhaqee warra istuudiyoo warra waraanaatu jira. Istuudiyoo warra aarmiitu jira. Achitti dhaqee dubbisaa. Eega dubbifamee kaaseta isaatti fuudhamee lafa isteeshinii qilleensatti darbu keessa dhaqanii buufamaa jechuudha. Kun waan baay'ee rakkisaadhaa fi cichoominaa itti murannoodhaan hojjetameedha malee akka kanatti hin danda'amu. Namoonni istuudiyoo mataa isaa godhatee ofuma isaatii waraabee ofuma isaatiitii fuudhee dhaqee keessa kaa'a malee akka kan keenyaa kanan turre jechuudha. Amma gaatii kun ta'ee jedhu namoota itti daddabaluun Toleeraa biratti namoota itti daddabaluun kaartumitti jalqabee namoota daddabalaman miseensota itti daddabalame yeroo sanaatti daddabalan ayyaanii fa'aa kanatti itti daddabalamanii seenaa isaa booda warqaan ibsuu dandeessan. Dhugaatti waan sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo sana nuuf meeshaa guddaa lafaa nuyi dhaqqabuu hin dandeenye kan dhaqqabu eenyummaa keenya adda bilisummaa Oromoo uummati Oromoo qabsoo maaliif qabsoo akka godhaa jiru kan ibsu ture. Egaa keessattuu waraanni keenya bobba'ee iddoo adda addaatti tarkaanfii fudhatu sana yeroo sanatti shaffisaan fuunee sagalee qilleensa irra oolchuun amilee waraana keenyaa miseensota keenyaa jabeessuu duwwaatu hin taane uummaticha iyyuu waan ta'aa jiru lola lolamaa jiru wareegamaa jiru kaffalamaa jiru ibsuu dandeessise jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka gulantaa tokkotti ol butate qabsoon keenya gulantaa tokkotti ol butate siiniin jechuu dandeenya. Maaliif haala yeroo sana keessatti sagaleen bilisummaa banametu yeroo humni keenya ammaa guddachuutti shaffisaan guddachuu jalqabeedha. Yeroo bobbaa keenya babal'isaa jirrudha. Yeroo jaarmiyaan keenya bifa godhateedha. Kora sabaa lammaffaa dirree bahaatti godhachuudhaaf yeroo deemaa jirru jechuudha. So kanatu addi bilisummaa Oromoo waan godhaa ture keessatti milkii guddaa kan fide sagalee kana jechuudha. Sagaleen kuni booddarra uummata biratti fudhatama duwwaatu hin taane jaalala kan horate dhugaa dubba credibility isaatu guddaa ture sagaleen bilisummaa Oromoo jira sammayyu. Waan dhugaa waan qabatamaa malee waan namni beeku gaaf tokko nama tokkotu
bakka sanan jiraa jedhe bakka waan odeessan naannoo sanaa darbu bakka sanan jira wanti sagaleen sun achi dabarsee bira waan achi jiruu fi wanti sun dhugaa akkuma sanatti ta'uu isaa argee waan dhugaadha dabarsitu ummati kanaafitu kabajaa guddaa jaalala guddaa sunii qaba jedhu. Kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo ummata Oromoo dammaqsuu keessatti jaarmiyaa keenya jabeessuu keessatti miseensota amlachiisuu keessatti qooda guddaadhatu taphate jechuudha. Kan namaa ture gaati. Kan namaa ture suni 1992 Sudaanotii warra dhiibbaa warra wayyaaneetiin nurratti cufane. Inni sana booddee qabsoo bal'aatu godhame gadde akka sagaleen qilleensa irraa hin banne taasisuudhaaf. Akka qilleensuma irraa hin banne taasisuudhaaf anteenaa barbaadu. Anteenaa kana barbaadu laftiin naqabni yeroo sana keessa quban qabaa. Laftiin gaafatamin Ameerikaa kana keessaa gaggaafatamin iddoo yoo gaafatan kaani yeroo isaatii fi wanni isaa kan baandwidth isaa kan biyya keenya hin qaqqabne waan akkasii fa'aa turanii dhuma irratti Yuukireenii argame beektu. Yuukireen amma seelola irra jirtu kan. Kanaaf istuudiyoo kaartumitti tolfannee istuudiyoon tolfanne kun immoo ho'a kaartum sana keessatti sagaleen dhaga'amuu qabu yeroo waraabdu. Baay'ee ho'a ruumii lafa amma istuudiyoon saawundi proofii sun hojjetametti dura qabbaneessanii achi booddee seenanii waraabanii yeroo bahuuf jedhan miseensoti seenanii waraaban yeroo bahanii qaamni isaanii guutummaan dafqa bishaantu irra dhangala'aa jiru. Kana ta'ee kaasetii hojjetame kaasetii suni mana poostaa bu'ee manni poostaadhaatii Berliiniin gahee Berliiniin ammoo guyyaa isheen achi geessu eeganii Taayyeen fa'aan fuudhanii baabura isaa wanni deemu dafanii dhaqqabanii itti kennuu qabanii akkasittiinitu sagaleen bilisummaa haala akkaan ulfaataa adda addaa keessatu darbee booda gaafa 98 booddee Eertiraatti gaa istuudiyoo nuu kennanii ammas istuudiyoo sanarraati itti dhimma haa baanu malee kaaseta erguun poostaadhaan erguu hin hafne jechuudha. Kan kaaseta waraabnee erguu kan nurraa hafee eega intarneetiin gadhiifame file transfer protocol kan jedhu pirogiraamiin tokko eega isa argannee booddeedha. Eega FTP jedhama. Isa eega argannee booddee isa kana kompiitara argannee kompiitara sanaanii FTP kanatti pirogiraama sa'aatii tokko itti nannee isa kana adda adda mummurameetu intarneetiin biyya Eertiraa immoo baay'ee dadhabaadha. Inni kun immoo deemuu didaa yookaan deemee immoo paartii tokko keessaa hafa. Qabsoonsaa salphaa hin turre sagalee bilisummaa Oromoo qilleensa irratti oolchuudhaa fi wareegamni kaffalamee humni jaallanii irratti hojjetanii asiin gahanii waan salphaa miti. Addi bilisummaa Oromoos cichoomina murannoo haala akka rakkisaa keessatti hojjechuu muuxannoo isaatiif qaama isaa waan ta'eef sagaleen bilisummaa Oromoo haga har'aa gahuu danda'e. Har'as rakkoo hin qabnu jechuudha. Rakkoo ni qabna waan amma Jaal Daawud jedhurraati. Kunis immoo irra aanama obsaaf murannoo kana kan barbaachisu isa kaan irra utaaleera. Ammuma kanan jedhaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa walgahiin injifannoo walgahii milkii nuuf haa ta'u. Injifannoo uummata Oromoo. Jaalabbaa Caalaa guddoo galatoomaa waan otu kaleessi hin jiraarre har'i hin jiraatu waan baay'ee duuba deebinee of ilaaluu qabnu nu hubachistanii ulfaadhaa jiraadhaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waxabajji 15 kan waggaa 34ffaa waxabajji 18 bara 2022 karaa koree sagalee bilisummaa Oromoo idil addunyaan toora zuumiitiin kabajame ilaalchisnee gabaasni qindeeffannee kan har'aa kanumaan raawwatee jira. Itti fufa isaa immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Kiyang gudisa yon kakabe Indebiu Rekiti tabera famus Debsara tabena kamus Indebiu Namjagalana hama Senangal mesakanama Karomina ilman kush kanala ganu same Araiti no fame Ida senan Wata tulurati Nisa Malena Naralagan senanu samu kenyaluwa Ida senan Wata tulurati Nisa Malena Naralagan senanu samu kenyaluwa Kiyang gudisa yon kakabe Indebiu Rekiti tabera famus Debsara tabena kamus Indebiu Namjagalana hama Senangal mesakanama Karomina ilman kush kanala ganu same Araiti no fame Ida senan Wata tulurati Nisa Malena Naralagan senanu samu kenyaluwa Ida senan Wata tulurati Nisa Malena Naralagan senanu samu kenyaluwa Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo ka guyyaa har'aa kanumaan raawwannee jirra. Sagantaa itti aanu naga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.